dhugaa jette duuba namoonni akka keetii kun nuti miseensota abaawootii fi jechaa ummatatti maaliif kijibdanoo abbaayyoo lallabate firri dirmata ummanni bar dadhabannee jirraa jechuu jira sossobbiin qoqqobbiin miseensota abaa'oo harta akka nun geessine arkaa jirra. Ashama akkam jirtan hordoftootaa fi kabajamtoota jaalattoota United Oromiyaa nagaa qabdanii fayyaadha. Walitti deemnee jidduu kana guyyumarraa guyyaarraa walitti deebi'u jira. Arraan tana keessummaa addaa tokkoon qabadhee sitti isin inni yaadde keessummaa keenya kana isumarraa wal bartanii isinii dhiyeessaa gaafii deebii hedduu wajjin goona wal agartan. United Oromiyaa YouTube channel keenya subscribe godhaadha, share godhaa, like godhaadha. Walumaan qoosnee wajjinis kofallaa keessummaa adda addaadhaati akka nu arraan tana isin qabadhee dhufe kanaan walitti isin dhiyeessinaa wal isin barsiisaa YouTube madarratti Facebook irra malee YouTube irratti beekamu asitti isin barsiifna. Akkasii wal bartanii thank you everyone. Baga nagaan dhuftan kabajamoo fi jaallatamoo keenya hayyamamoo taatee gaafii deebii nu wajjin godhuuf asitti argamuu keetiif hedduu galatoomii isin jedha. Mee yeroo takka uummata si hordoftoota keenya kana salaamtaa gaafadhu. Ashama jennee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Daafraa akka jirtu. Ilmi abbaa gadaa kan biyya Itoophiyaa bira kutee Afrikaa bira kutee akka addunyaatti faarfamaa jiru kun eenyu jedhama? Dr. Abiy. Ummata khaleessa jijjiirama ammaan biyya keenya dhufe kana faalleessuudhaaf Waashingtanitti hiriira ba'an kana dhaamsa akkamii qabdaa? Congratulations jennaan warroottan hiriira baatanii. Namoonni kan keessatti biyya alaa taa'ee nuti miseensa abaa'ootiif hinjee Facebook irra taa'ee uummatatti kijibu kuni maal jedhama? Hawaasa diaspora. Fedhii guddoon diasporaa ta'e akkama dubbattee kun maali? Diasporaan kiisha isaa guuttatee rafee ka'u. Ilmaan Oromoodhaa jijjiirama kana akkamitti argatu? Dhiiga gannaqaniiti qabsoo tana arraan tana asiin gahanii. Kanaafuu amma akka nama dhuunfaa tokkotti akkam jirta? Nama miidhameetu nama gubateetu miidhaa takka immoo laalaa miidhaa sunii beeka. Dhugaa jira. Duuba namoonni akka keetii kun nuti miseensota abaa'ootii fi jechaa uummatatti maaliif kijibdanoo? Abbaayyoo lallabate firri dirmata. Uummanni bar dadhabannee jirraa jechuu jira. Sossobbiin qoqqobbiin miseensota abaa'oo harta akka nun geessine arkaa jirra. Maaliifoo? Qabsoon xalafamtee Amaara deeggaraa jira. Maaliif miseensummaa abaa'oodhaa tan Facebook gubbaan uummata walitti buusuudhaaf sochootu tana jalaa ba'uu maaliif filattan? Hawaasni ilmaan Oromoo dadhabanne jechuu jiranii jechuudha. Mee ati akka nam tokkotti dhalataa Harargeeti uummata Harargee kanaaf yoo dhaamsa akkamii qabda maal dhaamtaaf mee? Yaaboo isin taatu akka jalda isaa dachii qotadha. Duuqeet! Walitti qabamaa salphii seenaa kottaa anaa fi isin walitti baana. Harargee keessaa harki irra guddaan hoo eenyu jetta? Harargee keessa harki irra guddaan maal? Wallaggaa. Duuqeet bitintinoo. Daaflaala rabsi taasanu. Mee yeroo takka barreeffama kana dubbisi. Daaflaala layya zigiba. Laan zaqazaqa qacellotti. Maaliif dablaliin kun akka zaqazaqamu ajaja dabarsitee hoo? Kalees daara arras daara burus dabalaa naman ta'in. Duuqeet bitintinoo. Namoonni hedduun maaliif dablal jechi jedhee siqee qaba? Maaliif siqee qaba? Kalees daara arras daara burus daara yeroon sin jiru formulaa dhugaatiin siimee miti. Namoota akka keetiitti faallaa uummata Oromoodhaa deemanii kijiban kana hoo dhaamsa akkamii qabdaa fati? Nama jettaniin dubbatiin afaan qabna jettanii. Nama jettanii afaan qabna jettaniin dubbate. Gaafii deebiin nuti irra sochiin goone kana fakkaatii hedduu galatoomii nu hayyamtee wajjin gaafii godhuu kan keetiifis galata qabdaa galatoomii thank you. Kunoo haala kanaan arraan tana nama akkanaa kanallee qabannee asirratti isinii finne gaafii deebiin isaaf jigooles tana fakkaatti inninis nama akkanaa fakkaataaf siyaasaan isaatis tana muuxannoon inni qabu siyaasaa keessatti qabus tana nama akkanaa kanallee feesbuuka dubbaa qubnaa baga wal agartanii baga wal bartanii. No, nama kana kana yoo isin yoo daawwattoonni yaada akkamii qabdanii inni yaada qabu isinii mee jira isin yoo yaada akkamii qabdanii waan akkana kana jira namoota akkanaadhaa kanallee hedduu finnee mee asirratti isin barsiifna haa ta'eessu boruuf haa ta'eessu yaada isaanii kana akkam jettan isin nuti anytime noolaal nuti anytime Abiyyi Ahmad wajjin jira isa deeggarra ilmaan Oromoodha dhaamsi isinii dhaamu akka nama tokkotti ta'e akka nama Oromoo tokkotti dhaamsina isinii dhaamu jijjiirama ammaan tana biyya keenya keessa dhufe sanii uummanni Oromoodha akka giiftitti namni manatti hin kennineef. Qabsaanii dhiiga ilmaan isaaniitiin dhiiga ilmaan Oromoodhaatiin meeqatti wareegamanii meeqatti qaamarratanii meeqatti cabanii meeqatti bal'aa ta'anii meeqatti sirratti hafanii meeqatti galaanaan nyaadhamanii meeqatti biyya isaaniirraa godaananiiti jijjiiramni kun dhufe malee akka giiftii irratti Oromoo hodhaarraan tan bulchaa jee namni itti kanne hin jiru. Anytime namni dhuguma sanitti Oromummaadhaa fi wanni keessa dabarre sun isin yaachiftu
Abiyyi Ahmad wajjin dhaabbadha. Jijjiiraman biyya keessa dhufe kana Abiyyi achi kaatee dhiigalmaan Oromoodhaati malee Abiyyiin akka giiftitti achiin namni geesse hin jiru. Abiyyumaa fi Lammaanuu qabsaa'anii qabsoodhaan bakka san seenan malee akka namoonni garii namaan tafeessuu bubbaadha. Ergamtoota maarreedhaa jedha. Natiin wanni akkasitti kan jiru qabsaa'anii uummata Oromootti as garagalanii uummata Oromoodhaatiin wajjin dhaabbatanii dhiigalmaan Oromoodhaatiin har'a masaraa mootummaa Arakiiloo san galan malee qalbii akka namni feesbuuk haasawtanatti namni Arakiiloo galee jiru. Kanaaf uummanni Oromoodhaa anytime Abiyyiidhaa wajjin dhaabbadha. Thank you everybody. Shares godhaa, subscribe godhaa, wal biraanis gaa waliif qoodaadha. Akkasitti wajjinis qoosanii wajjinis taphannaa amma eegalarra jirraa fuula duraaf komadii adda addaadhaa waan adda addaadhaatiin isin bohaarsinee isin qopheessuudhaaf isin taphachiisuudhaaf we are ready. Kanaafuu akkasitti wal quba qabaannaa chaanala keenya subscribe godhaa, share walii godhaadha. We love you. Jaalalaaf kabajaan isinii qabnu dachaadha. Galatooma.